Video gabaabduu kana keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffatoo kan koo websaayitii ajaa'ibaa tokko waliin barsiisa. Websaayitii kanatti fayyadamuudhaan taabileetiin keessan, bilbilli keessan, TV'n keessan, akkanumallee laaptooppiin yookaan kompiitarri kan keessan, konkolaataawwan adda addaa keessan jechuudha. Bakka balaashee yookaan immoo isin jalaa bade akkaataa ittiin beekuu dandeessanii fi akkanumallee bakka isin jalaa bade san salphumatti suphisiisuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bilbila qabda yoo ta'e bilbilli keessan sun yookaan isin jalaa badu ta'e yookaan kan tabalaashee ta'e bilbila keessan san bakka rakkoo qabu adda baaftanii beekuudhaaf illee isin gargaara. Keessattuu namoonni suphaa elektirooniksii adda addaa qabdan, mana suphaa elektirooniksii adda addaa qabdan websaayitii har'a isinitti agarsiisu kanatti fayyadamuudhaan barnoota baay'ee irraa argachuu ni dandeessanii. So guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu websaayitii ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiisa. Websaayitiin kun rakkoo bilbila keessanii, kan TV keessanii, kan kompiitara keessanii fi kan kana fakkaatan jechuudha isinitti agarsiisa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane salphumatti bilbila keessan rakkoon isaa salphaa yoo kan ta'u ta'e websaayitii kana fayyadamuudhaan websaayitii kanarraa ilaaluudhaan suphuu ni dandeessan bilbila keessan jechuudha. Salphumatti ofii keessanii suphuu ni dandeessan. Keessattuu namoonni yaalii waa suphuudhaa dandeessan. Waa suphuu bilbila bade sirreessuu akkanumallee rakkoo bilbila keessan irratti uumame tokko sirreessuu namoonni dandeettan. Suphuudhaaf yaalii gochuu namoonni dandeessan isin gargaara. Keessattuu namoonni suphaa moobaayilaa qabdan, suphaa mana moobaayilaa elektirooniksii qabdan baay'ee tokko isin gargaara. Websaayitii kanaan isin barsiisa. Nageenya isin daganna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin akka beecha. Video kana keessatti websaayitii tokko waliin isin barsiisa. Websaayitii kanatti fayyadamuudhaan barnoota irraa argachuu ni dandeessan. Keessattuu meeshaalee elektirooniksii ta'e tokko kan bade jechuudha, kan tabalaashee akkaataa ittiin suphuu dandeessan salphumatti kan isin agarsiisu ta'a. Warroonni yeroo jalqabaatti gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Amma yeroo walirraan fudhannu gara barnootaatti. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in duraan dursitanii VPN bilbila keessanii on godhachuun dagatinaadha. VPN bilbila on godhachuun tokkoffaa video kana qulqullinaan daawwachuudhaaf isin gargaara. Lammaffaa anaaf qarqaarsa guddaadha waan ta'eef VPN keessan on godhachuudhaan video kana eegala. Egaa dhaggeeffattoonni koo gara browser kamiittuu ni deemtanii websaayitii kana argachuudhaaf aan Google Chrome irratti isin agarsiisa. Websaayitii barbaadan ni seentu. Ergas immoo akka iskiriinii irratti isiniif barreessa kanatti barreessitan ifix.com jedhaati barreessa. Ergas immoo websaayitii isinii dhufu irratti kilik godhaa. Ergas immoo websaayitichi isa kana fakkaata. Akkuma asirratti argartan isa jalqaba irratti argamu isa kanaadha. Ifix jedhama. Websaayitii kana keessa ni seentan. Direct gara websaayitii kanaatti yoo kan isin seensisu ta'e websaayitiin kun fuulli isaa kana fakkaata. Akkuma asirratti argatan haala kanaan jira. Asirratti wantoota baay'ee qaba. Garuu kan isinitti agarsiisu wantoota badan yookaan wanta suphuu barbaadan moobaayila keessan suphuu dandeessanii wantoota adda addaa jechuudha. So akkaataa ittiin websaayitii kanatti fayyadamtanii wanta tokko gaayidii fudhachuudhaan yookaan irraa barachuudhaan wanta san suphuu dandeessan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan kaameraa adda addaa, kaameraa gosa baay'eetu jira. Kaameraawwan kanneen keessallee wanti tokko yoo badee yookaan wanta balaashoo ta'e karaa ittiin suphuu dandeessan. Wanta sana akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan. Websaayitiin kun isinitti hima. Akkanumallee konkolaataa fi tiraakiiwwan adda addaa akkuma asirratti argartan sirreessuudhaaf kan isin gargaarudha. Asirra seenuudhaan sirreessuu ni dandeessanii. Akkanumallee haardweerii kompiitaraa namoonni sirreessuu barbaadan asirra seenuudhaan akkasumallee elektirooniksiiwwan adda addaallee asirratti akkaataa ittiin suphuu dandeessan maal yoo bade maal gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Maayikiiwwan adda addaa, meedikaal diraayiviin adda addaa jira, PC'n jira, fooniin jira, akkuma asirra bilbilli jira, PC'n yookaan kompiitara, laaptooppiin maaliin jira, taabileetiin jira, wantoota baay'eetu jira. Vaayiskiliin adda addaa jira. Wantoota kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan wanta isin jalaa bade yookaan meeshaa elektirooniksii isin jalaa tabalaashee kana wanta tokko yoo bade maal gochuu qabdan kan jedhu isinitti hima jechuudha websaayitiin kun. So fakkeenyaaf bilbilli kan koo tokko tabalaashee jira yookaan ammoo na jalaa badee jira yoo ta'e foon kan jedhu kana filachuudhaan isin gosoota kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessanii. Ergas immoo gara isin fida kaataagorii 7 qaba jechuudha waa'ee bilbilaa. Bilbilli fakkeenyaaf kaataagorii 7 qaba. Kan asirratti iPhone'n jira, Android'n jira, akkanumallee dhaggeeffattoota kun Windows fooniin jira. Akkuma asirratti argaa feature fooniin jira. Akkanumallee immoo foon accessory kan akka chaarjara, kan akka heerfooniidhaa fi kan kana fakkaatan yoo kan isin jalaa tabalaashee ta'e yookaan immoo isin jalaa kan hedduu ta'e akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan. Akkanumallee line phone kan jedhamu jira. Bilbila manaa jechuudha. Bilbila manaa yoo isin jalaa tabalaashee akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan asirratti ilaaluu dandeessanii. Akkanumallee kan biraa Linux phone kan jedhamu jira. So kanneen keessaanii filattanii fakkeenyaaf kan koo Androididha waan ta'eef Android phone kan jedhu kana filachuudhaan gara fuulduraatti ceenaa jechuudha. Ergas immoo Android phone keessatti immoo kaataagorii 86tu jira. Kaataagoriiwwan kanneen keessaa bilbila keessanii filattan. Fakkeenyaaf bilbila keessan Samsung yoo ta'e Samsung filattan, LG yoo ta'e LG filattan, akkanumallee Google phone yoo ta'e Google filattan, Huawei yoo ta'e Huawei filattan, akkanumallee dhaggeeffattoota kan Sony phone kan jedhamu jira. So isallee yoo ta'e ni filattan. Acer phone kan jedhamu jira. Alcatel phone kan jedhamu jira.
Amazon phone kan jedhamu jira. Fooniiwwan asirratti argaman kanneen keessaa foonii keessanii filattan kan barbaade haa ta'uti. So kan kun Samsung dha waan ta'eef Samsung na filadhaa jechuudha. Samsung phone kan jedhu kana ni filadha. Ergas immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Asirrattis kaataagoriiwwan 75 argama. 75 Galaxy A ni argama. A warroonni qabdan G ni argama. Kanaafi kan kana M ni argama. S ni argama. Galaxy Note ni argama. Galaxy Z ni argama. Galaxywan kanneen keessaa ni filattan jechuudha kan keessan. Fakkeenyaaf kan kun Galaxy A dha waan ta'eef mana A ti. So Galaxy A gisha jedhu kanarratti kilik godha. Isin Z ta'uu danda'a, Galaxy Note ta'uu danda'a, kan fedha ta'u ni filattan kaataagorii isaa. Ergas immoo Galaxy A erga filattanii booda Galaxy A series 2019 jira. Galaxy A duwwaa tokko jira. Kanaafi kan kana fakkaatan keessan bilbila keessan modeela isaa ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo A31 waan ta'eef A31 nan filadha. Fakkeenyaaf Galaxy Samsung kan koo isa kanaadha. Galaxy Samsung A31 dha. Isin kan keessan ni filattanii A20 ta'uu danda'a, 30 ta'uu danda'a, hawwiillee ta'uu danda'a. Bilbiloota kaataagoriidhaan isteeppii nama isinitti agarsiise kana filachuudhaan gara fuulduraatti ceetu. Amma bilbila kan koo ni filadha. Akkuma asirratti argatta wantoota tokko sappoortii isiniif godha. Bilbilli keessan maal akka rakkoo qabu fakkeenyaaf not network on my phone. Foonii kan koo irra networkiin hin jiru yoo ta'e yoo kan networkiin isin rakkisu ta'e as keessa seenuudhaan salphumatti wanta gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf asirratti kilik yeroo gootanii gara fuulduraatti deemtan akkuma asirratti argattan not network on my phone. Foonii kan koo irratti networkiin hin hojjetu jechuudha. Kanaaf immoo deebiin isaa daka kana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaa irratti argantan. Answer kan jedhu tokkoffaa as jalatti answer kan jedhutti restart your phone. Bilbila keessan irra deebitanii ni bantanii isin jira. Kana bal'inaan dubbisuu ni dandeessanii. Inni itti aanu immoo turn airplane mode. Airplane ni beektan baay'ee keessan isa kanallee off gootanii jiraattan isa banaadha isiniin jedha. So wanta gochuu qabdan asirratti isinitti agarsiisaa jechuudha dhaggeeffattoota kan wanta gochuu qabdan wanta sirreeffachuu qabdan asirratti dubbisuudhaan isin kanneen keessaa wanta isin irraa sirreessuu dandeessan. Fakkeenyaaf bilbila keessan networkiin irra jiru yoo ta'e air mode keessan off gootanii jiraattan bilbila keessan networkiin bilbila keessan irratti argamu. So kana salphumatti asirratti sirreeffachuu dandeessan. Flight mode yookaan immoo air mode kana on godhatanii jechuudha. Salphumatti websaayitii kana fayyadamuudhaan sirreeffachuu ni dandeessan wantoota tokko bilbila keessan yookaan badu ta'ee jechuudha. Gara duubatti deebi'uudhaan immoo amma wanta tokko isinitti agarsiisu. Asirratti wantoota baay'eetu jira. Touch screen isaa hojjechuu yookaan diru ta'e kanaafi kan kana fakkaatan wantoota baay'eetu jira. Dubbisuudhaan irraa barachuu sirreessuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. So kanneen keessaa irraa barachuu dandeessan. Garuu salphumatti rakkoo bilbila keessanii asirratti barreessuudhaan illee adda baafachuu dandeessan. Fakkeenyaaf support questions kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan rakkoo bilbila keessanii asirratti barreessitan. Bakka bilbila keessan tabalaashee asirratti barreessitan. Fakkeenyaaf sarchi Samsung A31 dha. Bakka sarchi kanarratti kilik gochuudhaan fakkeenyaaf rakkoon bilbila kan kooti screen yoo ta'e touch screen jettanii sarchi gootu. Touch screen not working. Erga haala kanaan barreessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo touch screen not working jettanii erga barreessitanii booda sarchi gootu. Egaa sarchi yeroo gootanitti haala kanaan touch screen not working jedhee Samsung Galaxy A31 haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf maaltu hojjechuu akka hin dandeenye maal akka hin hojjenne asirratti ni agarsiisa. Kanneen keessaa dhaggeeffattoota kan koo filattanii fi touch screen bilbila keessanitti hin hojjenne waan ta'eef answer kan jedhu jira. Isarratti kilik gochuudhaan answerii isaa yookaan deebii isaa salphumatti barachuu ni dandeessanii. Asirraa probleemii isaa rakkoo isaa maal akka ta'e asirratti adda isiniif baasa. Websaayitiin kun bakka inni rakkoo qabu jechuudha. Wantoota kanneen irra deemuudhaan barachuudhaan dubbisuudhaan irraa barachuudhaan bilbila keessan salphumatti sirreeffachuu ni dandeessan. Bilbila keessan bakka bade qofa sarchi gootanii ergasii immoo waan badeessan akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan. Websaayitiin kun isinitti hima waan ta'eef isinis surphuu ni dandeessan yoo ta'e yookaan immoo bilbila sirreessuu ni dandeessan yoo ta'e salphumatti sirreessuu ni dandeessan. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan kaataagorii bilbilaa qofa irratti isinitti agarsiisa malee laaptooppii keessanillee PC keessanillee taabileetii keessanillee wanta barbaadan jechuudha. Asirra websaayitii kana irratti qofa search gochuudhaan rakkoo isaa bakka isaa barreessuudhaan ergasii immoo akkaataa ittiin sirreessuu dandeessan websaayitiin kun isinitti agarsiisa waan ta'eef salphumatti wanta barbaadan suphachuudhaaf isin gargaara. Websaayitii ajaa'ibaatti itti fayyadamaadha. Egaa barnoota kanarraa akka barattan abdiin qaba. Warroonni yaalii waa suphuudha elektirooniksii adda addaa suphuu dandeessan isin gargaara. Akkasumallee mana suphaa elektirooniksii namoonni qabdan viidiyoon kun baay'ee tokko isin gargaara. Websaayitii kanarraa wantoota baay'ee barachuu dandeessan waan ta'eef namoonni xiqqoollee ta'uu dandeettii bilbilaa qabdan wantoota adda addaa sirreessuu dandeettan jechuudha. Salphumatti websaayitii kanatti fayyadamuudhaan bilbila keessan salphuma sirreeffachuu dandeessan jedhee viidiyoo kana qabadhee isin dhufee irraa fayyadamtan itti fayyadamtan jedhee abdadha. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kanas like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.